والله وبالله الكريم wanni ammaan tan ijoolleen teenya tan wallootiif tan arsii hojjechaa jiran seenaa Oromoo keessattis waan seenaa Oromoo xureessan galmeen walloo gootota walloo seenaan kanaan hin barraa'u kan galmeen ijoollee si komandootis kanaan hin barraa'u dhugaan jirus kana fitti himaa beeka ammoo kanaan alatti as qabdeetis miskiina qabdee kunis miskiina yoo niin qabaje bikki takkallee bikki ol geessitan hin jiru amma nuti kaa argetti amma fakkeenyaaf gaafa lolleen nurra labsamee jira akkaataa itti nurra labsamee jira eenyu irraa labse gaafa maakii fi dubartoota argee kana gad deebisanii arrabsu turanirraa nuti garuu deebisaa kanneen maaliif akka hawaasni waliin bombarbaadu waan ta'eef isinigale ila hargeen nu gomeen arrabsamne turre hindi takkan dubbanne nam takkan dubbanne jechuudha isinigale kanaafi amma wanni godhu qabdan hundi keessanuu yaada tokkummaa yaada araaraa yaada kabajaa qofarratti hundaa ammoo maakilleen hin dubbatin jette seera manaati nam tokko silaa dubbachuun barbaada kiingi Ahmad rabbi jazaa keessiif haa kafalu harmaan jamalee waan biraa takkalleen jiru jazaa rabbi si haa kafalu harmaan jajabaadha makkii kiingi galchi اوكي ايتي فارلي mana kanatti namni dubartiidha seensisuun dhorkine siin gahman follow naa godha ummata follow naa godha adara follow naa godha tiktok je guddaan jala gubate shuguti follow naa deebis okay nama Aye galatoma ada yaada bareeda kana taajirtani yaada araara tundaani yaada garbi araara buusu yaada oromoo kana tokko godhirratti yoo haasawa rakkoon tokko jiru garuu yaada galaa biraa fedhaloo miti wanni takka giseenii fi galte eega galte immoo jala deemanii haadhoo miti yaada araara irratti walii galuudha wanni arsiin godhaa jirtuu fi wanni harargeen godhaa jirtu hundinuu fokkotaadha ijoolleen teenyita arsiitis ta hararra ta wallootis namni arra isaan qabanii tumaa jiran kuni daa'ima xixiqqaadha takka nama ammoo haraa deemu takka nama ammoo beela kana bahuudhaaf takka dheebatee dheebuu kana bahuudhaaf isaanii goree isaanitti oromoodha jeetti maxxane gaafa bishaan kadhateenni bishaanitti kannanii qabanii ibidda biraa hidhanii fi oowwa garaa buusanii gadhiisan jechuudha isaaniin tumamaa ni akkanaan tahaa hin beeyne kophee nyaachisanii jiran seenaa jirre keessatti oromoon seenaa amaarrin godhin seenaa gartee alagaan nun godhin namtanyaan nun godhin oromoo wal godhaa jirti sa'aatii ammaa kanatti keessaafuu warri gartee garee ijaarrate abaluun jawwan warri garee ijaarrate hanga feemasnee beekamnutti nuti feemasan qabnu nuti gartee akka oromootti feemasan qabnu hanga feemasnutti ijoollee kana tumuudhaaf araaran buufnu namu hanga fooloon keenya 50 akka 100 ga'utti oromoo kana haa tumnu uleedhaan haa gartee feemasnu jedhanii waan kana tolfatanii oromoo tumaa jirtan wallahi wanni kun fakkotaadha boru namni ati irra tumte kuni namni kun hundinuu majuula mana hidhatti wal arguuf teessa gaafa san namni kun akkam akka wal godhu arra yoona tumtee na gadhiifte boru ani mana hidhasi argadha takkaayoon si tumee si gadhiise boru mana hidhan na argita na ajjiisaan jirtu na tumtee na gadhiisaa jirta namni ulee jalaa dandamatee ni baha ni baraarama wanni kun akkam fakkotaadha gaarii miti nuufilleedha maatii biyya jirtuufillee gaarii miti saba keenya keessa dhalanneefillee gaarii miti ganda keenya har'a dhalanneefillee gaarii miti oromoon kun wal bira dhaabbata gaafa rakkate gandatti kiishaa baasee wal gargaaraa jira namni ati har'a uleen tumaa jirtu kun halee si gargaaree lubbuu obboleeta keetii baraaree jira lubbuu obboleetii teetii baasee jira ati garuu nama lubbuu obboleetii teetii baasee san gad deebiftee salphisaa jirta atilleen boru akkasumas salphatta kanaaf oromoo nuti nama tokkorraa dhalanne ilmaan abbaa tokkooti keessaafuu walloof arsiif harargee ilmaan bareentumaa walloluun hin tolu nageenya buusaa yoo dandeessan nageenya buusuun sodaatummaa miti kabajaadha malee sodaa miti mataa qaqqabatoonis kabajaadha malee sodaa miti akkasi beekaadha oromoo tanaaf nagaa buusaa obboleeyyan rabbi ja'anii kanumaan isiniin jedhan galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak arti anon dubbale barramai aduma waan tol jamale re anole dubbale ayyan dubbal daqiiqa takkasini rantu muruso ijoollee arargee jidduu kenna dhaabattanii rakkinni kun rakkinna kenna jettanii furuudhaaf cinqamaa jirtanii so nuti nageenni waan gaariidha nagaa barbaanne jechuun sodaa miti yommuu jennu kanallee nagaa yommuu hin barbaanne nuti durallee ka jedhaa jirru hiyyeessa biyyee afaanitti moo osoo hin taane ijoollee kararraa dhuftu qabanii kophee nyaachisuu odoo hin taane warroonni quufnee akka fardaatti quufnee lafa dhiinnu kun ofii wallola jedhaanii turre ammallee kana irra jabeessine jenne dhugaan yoo dhugaa taate jechuudha namoota karaa dhugaa dubbatanii ijji itti qabama itti bobaafama kutaa fedhe keessaa haa ta'u nusanii miti udda galgalaatillee jammarree wanni haasayaa jiru amma atiin jibbamta oo barbaadde waan fedhe sii kennama kennamuu danda'a sun kennama
nama tokkocha amma fakkeenya isin araaraa kutaa lamaan kana keessaa nama tokko bakka buufadhaa lolli haa dhaabatu isin araartine yoo isin jettan itti gaafatamummaa hin fudhanna yookiin hawaasa si komandoo kana keessaa iluu naa fudhatu lola kana haa dhaabu jaarsota isiniif inne isin haasofsiifna hojjettan nuti yoo fudhanne isaan fudhachuu hin danda'an. Maaliif jenna wal qabuun hedduu rakkisaadha. Nuti ammallee karaa dhugaa jirtu karaa hayti jiruun akka Oromoon kutaa 10 nu arguun kutaa 9 nu arguun nu lamaan erga wal lolaa jiran. Kanaafuu nu lola dhaabuuf qophiidha hin qophooyna ummata nagaa barbaadu ummata ammallee ofii beela'ee nama nyaachisu isinitti himuun barbaadnu isinuu hin beeytanii. So ummanni ganamaa saayisii takka qabatanii saayisii takka nama silaa seera jaarsatitti jaartummaa isaanitti jaarsatu namaa dubbata malee anillee dubbadhu anillee waan garaa keessaa qabu san gizee jaarsa bira gahe rakkinni nu qabnu kana rakkinni an qabu kana kanaaf lolli kun itti deeme jedhee himata. Isaan immoo sa'aatii amma haasamu kana keessatti deebii ati gaafattu gaafii afaanis hidhaan. Nuti kana saayisii kana nuuf hidhaan. So nuti ammallee akka hawaasatti akka si koomandootti akka ijoollee teennatti illee nama keenya ka dararamu ka fedherraa ta'u kutaa fedherraa ta'u itti barbaannee miti keessalleen kadhannee gubballeen kadhannee lakkaanuun baasu jennee didamee jilbiiffatuu qabdannuun jedhanii itti kaane eenyu gadiinii jennee jechuudha. Warri duraan lola keessan seenis warri duraan gandummaa hin qabne gandummatti deemee ganda kiyya yoo jaalatte nama biraa jaaladhee gandummaa seenuu jalqabee jechuudha. Nuti ammallee sa'aatii amma jiru kana keessarraa yoo isin karaa dhugaati karaa dhugaan jirtu isinii ilaallaan lola kana dhaaba jettan nuti dhaabuuf qophiidha. Dhaabna jechuun wanni isinii galuu qabu mataa keessaa fudhachuu qabdan sodaa miti. Lola hin barbaannu jechuun miti. Nagaa barbaanna jechuudhaaf nuti dhaabuuf qophiidha. Isaanin dhaabna jennaan har'a dhaabuu dandeenya. Isaanin lola jennaan lola itti fufuu dandeenya. Nuti nama keenya qabachuudhaaf qophiidha dhibbarraa dhibbatti nutti amanaa jechuu barbaade galatooma. Yaa nageenya barbaanne nageenyi waa hunda caala. Wanti akka nageetti waa hundarra caalu hin jiru. Sanaafuu galatoome yaa'ee mee sabboonaan tufuufi. King Ahmed wanta onsiifima asirratti jirta mana kanatti namni hundinuu wal qixxummaan haasa'uu qaba tokko arrabsuu qabu amala kabajaan haasa'uu akkana ta'uu qaba jechuudha. Loogoo qabda loogaa jirta wadarra qabaan jirtan taa'ee sillaalaan jiru garuu rakkoon qabu nuti humna sin qabna jechuudha yoo sagalee miidiyaa dhabne ana bira qabaa jiru ammallee cubbuu seenaa jirti cubbuu seenaa dhugaa billahi namitti qabaa jiru ati nama guddaa cubbuu seeniin ama maal keenya hai nee badoo mootee jirti ammallee miira qabi amma taatu godhanii carraa kiyyaan dhiiseefi amma keenya dubbadhu amma walloo Hayya akkanas yaa dubbadhu rakkoon qabu waan dubbadhu Ahmed walloo dubbadhu rakkoon qabu dhiisa dubbadha rakkoon qabu yaada kanadhu Akin kamu kalau tu bebas merah bas. Tertib nama malee abbaan uumaa nama eeggate. Keenyaan kan bakka na booda ajandaa nama deemaa jiru. Ilaa amma mana kabajanii haasa'u akkasumatti kabaja haasa'u manni kun mana Oromooti. Tokko baala geejee gadi darbu hundi keessanuu anaaf tokko jechuudha. Harki tortora ijaanii muraayin darban. Sanaafuu hundi keessanuu yaada keessan kanadha. Amma Ahmed itti fufi Ahmed walloo itti fufi. Dhiisi waan ani gaafa addesan sun darra darbinaan jedhanii jiranii kanatti kan walitti qabamnee amma ijoolleen arsii nuti badaa keenya ni qabannaa harka ijoollee Oromoodhaa kufneerraa jechaa jiranii asitti amma yoo nuti dinne ijoollee walloo didee Oromoon hundinuu biyya kaadhaan Oromoo oli ta'eera jedhu kun fuudhaaf deeman jechuudha. Ani gama kiyyaan finoo kinkiin isaa si keessa jira. Ijoolleen nagaa walitti araaramu. Hello, please. RCJ to batu shi RCJ something RCJ to batu. Tole nuti biyya ta'e eegda kana beekna RC ijoollee RC. Ijoollee Harargee jirra mana tokkummaati wanta yaada keessan kennadhaa miskiinatti dhumaatii jira walitti araaramaadha sababa kanaan hambaaseen lama sa'a lama sajjuru maxxanseera warroota akkana kana tarkaanfii karra fudhatamu dabarsineerra garuu miskiina wajjin miidhamuuf deema jedhanii wallahi maxxansaniiru jechuudha. Isuma tuumamaa jiru kanaa fi isuma qabaa jiru kana hunduma wajjin suuqii keessa argamuuf deema. Garuu biyya alaa taa'ee biyya ijoollee Suudi Arabiyaa irratti wallahi wanni taphataa jira geemiin irratti taphataa jira baada ijoolleen
kana rusi koppiidhaa nuti araara barbaanna Oromoodhaa walii gallaa kina harka isinii kennanne isaan nama isaanii qabatanii araaran barbaadan jiran kanaaf maal barbaanna amaaraa waltumuu turreewuna nutukinaa isin tuqnu jennee Saudii keessa wajjin jiraata nama keenya qabinaa isin qabnu neeti kanaaf maal barbaanna yaa lakkiyaan immoo Oromoo waliin jiraa hojjete.